Hello? 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 Booda chaas? Ah, Eessertaati? ay, mana gabat. Maana gaafa taa'u dhibbata akka mana kee dhabeetiin kutee obboleettii maaltu manarraa si fuusise? Asa tu mana mati gustun dao lolma wana nama. Lolaa taatee tola taatee ati na hojii nyaattee mana keenya teessee nyaattee dhuyitee obboleettii keenya jalaa bachiista? Eessa keessumchiyyoo? Wa mana kaya nya denni mana kaya na ngene. Ay, misiyo irkan mako fatira micho na micho hudu. Si fuudhee mucaan kiyya xiqqaan jaalataan dachaasii to'a booti fuudhee kutee dachaasii malee hin jiru siif maammeen mana dhiisee kutee si fuudhee maammeen dalaga si biraa kutee si mitiyyoo baase mitiyyoo eega dhufte guyyaa 15. Fuudhe ilmoon daa'imni hijiban beektuu nagaan fiddu fiti. Assalamu alaikum. Maal nagaa gidam assalamu alaikum. Ay maal. Waan godhe beekaa kana lolaa. Yaada chaasna ati walumattiin xiyyaabdee magaalaa sana keessaa wanni loltu hin jirtu. Nadaga. Isi nama itti maduni biara maka isi nabu to kana gartemi. Tuwa wannan jette. Ni biya kana wannan undimu. Nadaga ye. Inna assalamu alaikum initi dage. Dhalaan harkatti intala haati itti tuftee fiitu waan sanitti ol baaseen dubbadu intala waan sanitti haati jettee niituun harkataan dhugaa jirtuun siima. Duniyaa obboleettiin intala rasuulaa seete sallallahu alaihi wasallam intala Faatimaa seete obboleettiin bar Oromoodha. Dhalaa Tigireen fuutu dhalaa Amaarri fuudhu dhalaa teenya dhalaa Baangaaliin fuudhu dhalaa kaadimni biyya tanaa fuudhu warra lafaa xaa'u. Andachaa salbaatee sanicha arrabsitaa hin qaanfattu xiqqishollee. Santal maraattuudhaati maaluma taatee obboleettii. Aboo jaarsifee kanaa wajjin wal faamaa yoon ana mana akama maraataa sin darbin jaarsifee hojii qabee anuma kanaa si qaba. Anuma kanaa qabee si hidhata jaarsifee wajjin ati maraattu. Sammuutti yaadduun qabdu. Arran tala teessan yoon an deemeen bar intalti teessan tahaati meeshaa sii tuftee fiituun harkataa baran. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtan nagayaa fayyaadha jirtanii baga jiraattan kan biyya alaatis kan biyya keessaatis hundi keessan Oromootii kan waaqeffataa kan kiristaanaa kan musliimaa hunda keessan isiniin jaaladha akkam jirtan. Egaa isinirraa bade guyyaa 3-4 isinirraa badee dhiifama ati rakkinuma adda addaatii fi haaluma yerootu biizii na godhee isinirraa ture dhiifama isin gaafachaa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu. Dhufne gaawoo deebine walitti deebine baga nagaa walitti deebine. Egaa hordoftoota maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu. Waan ajaa'ibaatiin qabadhee dhufe. Ta duriin adda. Oromoon akka jette muka jige qottoo itti heddummaataa jette Oromoon. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota. Ani arraan tana duniyaatu ol bahee na dubbate. Waan ani hin qabneen, waan ani hin godhiniin. Duniyaa tana amma duraas warri beeytan ni beeytan. Duniyaa na arrabsiti. Arraba ajaa'ibaan na arrabsiti. Arrabni narraa shokomsa. Ani bar kan arrabsitu bar fuulaa gubaan qabu. Laala fuula kiyya bareedina. Laala funyaan kiyya mi'an. Awuzu billaa mishita rajiim. Waan nama hin geenye nama arrabsa. Ammas namni beekaan namaa hin arrabsu. Aslan. Duniyaan obboleettii na jalaa haatti. Naa hojii nyaatti. Naa hojii akkas taatee akkas na goote. Jettee akkana bookkiftee barootti. Maaltu tanaan dhufe? Obboleettiisi naa eegaafi. Hayi obboleettiisi namni fuudhu mee fakkeenyaaf yoo nana obboleettiisiitiin har'aan tana deeme dhiirtummaan fuudhuun teessu hordoftootaa fi kabajamtoota bar dhalaa teenya dhugaa dubbachuuf dubbii fidaa dhalaan teenya addunyaa kanarratti of miidhaa jirti. Dhalaan teenya saba Oromoo warri akka kiyyaa kana dhiisi Baangaalillee fuudhaa jira. Biyya tana keessatti Yaman biyya jaamtutti biyya nuti keessa jiru tana keessatti
namni duubatti hafaadhaa kan mana barumsaa ulaan dhadhaa'in ni beeytanii namni mana barumsaa ulaan dhadhaa'in ummata tokko jira ummata abrahaa janiiti haadima janiin asitti afaan arabaatti haadima janii warra lafaa xaa'u ummata warra lafaa xaa'u kanallee dhalaa teenya fuudha jechuudha dhalaa oromoodha dila kana rakashitee yoo dachaasii fuudha dhabee duniyaan dhagee dhalaa haadimni dhalaa teenya fuudhuun ani obboleettii ta'e malee ni maan dhabe obboleettii mee ragaa yoo qabaatte kun nagaafadhume obboleettiin ta'e duniyaa obboleettiin ta'e intala rasuulaa seete sallallahu alaihi wasallam intala faaximaa seete obboleettiin ta'e bara oromoodha dhalaa tikireen fuutu dhalaa amaarri fuudhu dhalaa teenya dhalaa baangaaliin fuudhu dhalaa haadimni biyya tanaa fuudhu warra lafaa xaa'u an dachaa salbaatee sanii achi arrabsitaa hin qaanfattu xiqqishollee itti qaanfatta waan kana garuu an jarjaree waa siin hin jiru duniyaa ammallee arrallee borullee kabajaa na biraa qabda ani siin kabaja of kabaji duniyaatu of kabaji dhugaa jirtuun sitti himaan amma duraas na xuyite bari hordoftootaa fi kabajamtoota bar kan qaanfanne dachaas dhiiga dhalaan qabu dhalaan hin jaalattu dhalaan haatuun feenee baran hay jarjaraa waraabeysaa gaafa ciniinee jiran beeloyna jettee beeloyna jaanii marrimaan dheedhiin nyaatanii jette oromoon dhugaa jirtuun sitti hima ani dhalaan haatuun feenee malee dhalaan na harkatti intala haati itti tufteefiitu waan sanitti ol baaseen dubbadhu intala waan sanitti haati jetteeniitu narkataan dhugaa jirtuun si hima intala haati muxxeesii tufteef santu na harkata ani dahabaan meerkurii ni beeytaami saniyaan akkamiin lafaa haati ol baatee miidiyaa irratti sa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dhugaa dubbachuuf sa jarana hay fuudhaa fi heerumninis miidiyaa gubbatti ol ba'uu qaba amma fakkeenyaaf ani intala tanaa yoon deemadheen ni hin deemneeni yoon kan hin deemadhuun ta'e isiin ol baatee dachaas akkas na godhee akkana na godhee dhiirumaa fuudhaan yoon an fuudhee maal qabu dhalaa baangaalii fi tikireen fuudhu dhalaa sabni biraa fuudhu tanaa itti akkami miidiyaa irra baatee kana qaaqqifta xiqqishumallee hin qaanfattu rabbiirraa sodaattu hay obboleettiin ta'e barri yoo anan harkatte du'aayummaa teetii qabdi yer anuma yoo harkatte abbaan if hin faarsu re'ee mucha lamaan ga'uutti oromoon of hin faarsu namaa ol hin taane garuu ati wanni kun sumarraa eegama dhalaan nu dhalee bar nutis obboleettiin keenya hojii dhalannees bar dhiiraa qaba hay bineensaa fuudhaa waan hin fuune fakkeenyaaf maaluma taate hin qaanfattu xiqqishollee haadha jaalata haadha usaama hay an kabaja maqaa ulfaatanii siyaama maqaa kabajaa qabuun maal taate arra akkamii kana jechi kun akkamii sirraa ba'a dachaas akkasina godhe dachaas dhalaan hin jaalattu dhiiga dhalaa harkisuun qabu meen alaala hordoftoota fayyi mii maaliin ta'aniin kun kan tartiituun ol baatee kana naan jedhu ittiin koflaa niin dhiisaa afaan hin wallaale yaa duniyaa maal taate obboleettii teemee sii fi mucaan si cinaa taa'ee haasa'u kunis mee yoo ragaa na qabaattan gabbaa na gaafadhaame waan inni isinii buusu na laala yaman sumatti tolfatee yoo hay aramni dhalaadhaaf dubbataa dhalaadhaaf akkas taa'aa jennaan dhuga seete deem nama biyyan beene sodaachisa kaa ansi duraan biyya tana beekaa bara heera biyya tanaatti si dura beekaa baran ragaa na qabdaa obboleettii eegguun fuudhu wallaahi hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dubbii isinitti hin guddadhu waa hedduu takka as ba'aa an ammallee duniyaan arrabsu akka rabbiin beekan kanaafuu duniyaan tokko jechuu kiyya isiin ol baatee waan feetaa jettee dhiichiftu waan na gootu hin qabdu namni sitti hin koflin hordoftoonni keessatti hin koflin hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya mee waan kana koomantii jala seenaa naa kannaa duniyaan waan jettiin arrabsitu waan jettee haasawitu an isii irraa dhaabeetiin jira dhageeffadhaa viidiyoo kanaa waan isiin jettu hordofaa kunoo duniyaa waan isiin jettu dhugaa. Sodaatee takkanaatii kabajamtootaa fi daawwattoota duniyaattu
الرد دنيا ما جت تديمتي تشون كيسان سنولم الحمد لله تكشون لي سمون قبلنا في تايمين جتا وهو ما قال لي ساقنا في اللي دينتي فتعرف في الرأي جرا سنو ما كيسا يو بيتن دجتو يوغان دجاستو جرا ديرا الله دي ما ديرا سن Lookoo sanjii bareedee dirra bareeda biyyaa gubaani. فيديو دوغت لي فيديو ناو جيل لي دلوا وردا وبليتين دي تكديو سنبيه رادفتي أنا سنين مشكورة فيديو لي سينما رودا كمنه وبليتين كان نمني كذي وبليتين في بار رادفتي خنا تريدو تنا والله نما أمدا ميك أدان توري وبليتين يسني إيش مشكورة تي في وقت تيجي جرو تربان ما لا مشيو نيجا بيه رادفتي mana makanya oduma zedibi kakame mal ju mijiyo guya kan Sadizi anulla le mijiyo be kado wallahi magala umbarsisne turbane ega dufte turban lama man makanya ti khaduran tikshona fini rabille kuma kamnoni beitani man khiyalle rufutun jiru mijiyo ti misan guya kamana ti agarra neges bodo wasla odo man khanya demo mijiyo magala umbarsisne gada lam biya khaysa gize bate odon qillesam barsisne shofura afratu dalagana kaji anwatao mijiyo najala bachise amma gaafadheeti lafattillee itti dawwalee mana isaallee dhaqee dhabee obboleessa kiyyaa miciyyoon tun deeggattee dhuftee silphachiisee miciyyoo tana asiisii fuudhee jedhanii naahimii ji'anii hin agarree mana isaatis hin agarree miciyyoo tana obboleettitii yaana jalaa fuudhee kutee fuula daawwattootaa duratti huma jirtuu fi waan dhugaa jiru himee. Waan ta'eef daawwattoota amma dararratu. Akka Oromootti akka obbolummaatti na cinaa dhaabbadhaa na gargaara. Yoo inni immoo Maal si gargaara? deebisuu baatete ani qaama seeraatiinis nama qabsiise asitti deebisuu jechuudha. Qaamni seeraa isitti lafa ta'e. Dachaas deebisnaan deebisuu baannaan anuu duniyaadhaa xiqqisha waan dhiirri Oromummaa waliin qabnu jechaan ol bahee si dubbadhee obboleettii tiyya deebisi. Obboleettii fi sanyii Faatumaa Nadiitii mee? Deebisi hin deebisu taate taanaan waan inni magaalaa kana keessa dursi buusu bicha naati walii tatteenyi gabaabduun tanu. Anu makara gabaa kana dhibe maal beeka? Baan jaalatan natti hin eessa? Ati hoggaa sana isa kuttoonii mana taa'u jirani si amaneetii mana dhiisanii hin amanu isa ija. Ani deeme kaan bakka dalagaatti hin kutee jenna. Ganama deemeetiin zaazatti deemeetiin zaazatti dhiibe. Gizeen zaazatti dhiibu michoon jirtu mee gizeen jee michoo gaafadhu. Jaalataan hin jirtu naan jee. Isa qotte dachaa jechuudha. Ladda malee dachaa seesee hirtan. Kanaas duumaa kana laal. Gamarratti hin qabu jira jeetuma lammaffaa gizeen dawwaluuf na jalaan kaasuu narratti fe'ee jiru. Itti eeggata. Fuula keessan duratti itti dawwala. Yoo sirratti hin deebisne ati faan maamme yoo naan sirratti hin deebisne sii saayiba kiyyaa wuyi. Kamana kiyya fidaa oolu sii wuyi. Namni dhufee akka obbolummaatti ani bara faalkaa isaa isa jibbeetiin gurbaa kana duraanuu halaaluma jechuun jira. Faalkaa isaa isa jibbee. Obboleessa kiyya deebisa kalaas. Hin deebisu. Obboleessa kiyya deebisi laal. Naan jaa. Wallahi faalkaa isaa isa jibbee. Naafuu nu agartanii? Narra dawwaluu deemanii argaa. Leetii xiyyaarraa qabu michii wadeen gattee dhufte maal ta'u na jalaa bachiisa. Moo namaaf gurguruu deema? Silaawuu isa dhalaan isan feetu ni beeka. Dhagaa dhalaan isan feetu. Namamti jedhan dachaa ija isaatis gisee laalu iji isaatis ta'uu baati. Amichoo akka inni godhu deemu meenyi. Ijji anarra dawwaluu jiranii bara. An silaan irra dawwaluu kana kaameeraarra jiranii beeka jalaa hun kaasu bilbila kanaan. Akkanuma na dawwalte jeetiin jalaa kaasu. Silaa jalaan kaasu silaan akkana beeka. Hello? Hello? Booda chaas? Eeyiseen taati? Maana gaafa taa'u gudibbata akka mana kee dhabeetiin kutee obboleettii yamaatu manarraa si buusisee? Lolaa taatee tola taatee ati na hojii nyaattee mana keenya teessee nyaattee nuti obboleettii keenya jalaa bacheessa? Eessa kan isin ciyyoo? Mee mana siitiin taa'ee dhugaa nyaadhee dhugaa mee? Sii fuudhee mucaan kiyya xiqqaan jaalataan dachaasii toobooti ya fuudhee kutee dachaasii malee hin jiru siifi maammeen mana dhiisee kutee sii fuudhee maammeen dalaga si. Maamuma gaafadhu malee. Ana iyyaala suuqa. Ati ila amma dura nama kana kadiya dalan kamne dalagan ki kachi terjara dalan kamitti yo te dalan rakyate wa untum bidiya ga apa mana duba diga dalan ka baachuu nama ka'een beektaa obboleettii diga kana
fuudhe ilmoon daa'imni hijiban beektuu nagaan fittu fiti. Kechas. Assalamu alaikum. Ay mal. Maan sila wala beekaa kana salaan yaada jaasna ati walumattiin yaadee magaalaa sana keessaa wanni rantu hin jirtu. Assalamu alaikum ni dage. Ganama gizeen dalagat deemu jaa sadiitti gizeen riibaa sibiraa kee deemu miciyyoo sibiran jirti moo jirtu mana. Yaada jaas odoon nuti si hojjaasu jiru telefoona kana hin cufin nagii odoo qabduu miciyyoo bikka irraa fuutee deebisi. Harkadha. Takkanaatii kabajamtootaa fi daawwattoota keenya akkuma agarra. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota deebine. Egaa duniyaan waan jechaa jirtu harkaa jirtan. Duniyaan santal maraattuudhaati. Maaluma taatee obboleettii. Aboo jaarsiree kana wajjin wal fahamaaf. Yoon ana mana akama maraataas hin darbin jaarsiree hojii qabee anuma kanaa si qaba. Anuma kanaa qabee si hidhata jaarsiree wajjin ati maraattu. Sammuutti yaadduun qabdu. Arran tala teessan yoon an deemeen bar intalti teessan tahaati meeshaa sii tuftee fiituun harkataa baran. Dhalaa dhabii osoo hin taane dhalaa kana yaman kana keessa guutee bakka seentu dhabdee daleedduu godhatee namni jaarsa namaa heerumtee jaarsa namarra laallatu tanaan an dhabaame an fuulaan gubaa qabaa jedhe keenya. Mee kan humna laalaa fuulli kiyya dahaba ka fakkaatu kan. Intalatee isa shanyii rasuulaa seete sallallahu alaihi wasallam nuti warri shanyii rasuulaatu hin jennu. Akka ati jettu kana nu warri shanyii rasuulaa warra funyaan isaanii kana dhadhaabbatu. Nutuu akkas hin jenneef hin qaaleessine. Intalatee isan samii geessitee namaa ol kuchiiftee ilaalin. Na gartaa ilaalan. Shanyii rasuulaa ta'uu kiyya ilaala. Gartaa funyaan kiyya. Gartaa fuula kiyya. Dahaba ka fakkaatu. Warqii. Anaani kaneettaa dhiiga dhalaan qabu. Namni sittiin kofliin daawwatuuni. Ammaan waan biraa siin hin jiru. Abdii Mustafaa abbaa mana keetiitti hojii mari'adheetuma. Mana akama maraataa jira jira keenya hordoftootaaf kabajamtoota. Manni akama maraataa kiniina namaa kanneeti hanga fayyituu nooma fayyaa qabu kan nama dirii uffatee deemu kana achi keessa kaayanii fayyee gabbaa namni eegate kachiisee xabii illee ta'u isiis jigeessan amma nuti. Tafti maraatti hogguuniif miidiyaa kana gubbaa lallabdi iyyitu ni agartaniimi. Kanaafuu duniyaatu nan tuqinaan obboleettii ta'e yoon fuudhellee anni yoon fuune dhiiraa fuudhu. Dhalaa kana dhiirtii hundi akkanatti taphachaa jirtuun an dhabaa ani ilmoon halaal shanyiin rasuulaa sallallahu alaihi wasallam namni nama beeku gatii nama godhate oromoon nam beeytu maaliin sii godhu waraana wajji dhaladhe silaa beeytu obboleeyyiin qaqqaalii haa Ameerikaa keessaa fi Suudii tana keessa jiru obboleeyyiin kiyya yoo godhate ol godhattee nan laltu kophaatiyyaan ta'ee as keessatti muka jigee qottoo itti heddummaataa jiran kophaatiyyaan ta'ee na herregatte malee silaa warrootaan wajji dhaladhe beeyte yoo obboleeyyiin jechuu kiyya warraan an keessaa dhaladhe silaa beeyte dhugaa jiru sitti hima ol godhattee nan laaltu akkanatti. Garuu siin kabajaarrallee na duuba na gaafadhume nama akkaan irraa dhaladheetiif warraan akkaan an keessaa dhaladhe na duuba na gaafadhume hiqaanfatta guyyaa tokkotti qaanfatta akkana hin jiin awwaanii siidhaamu guyyaa tokko waan arraan tana jette kanatti qaanfatta. Mucaan kun sanumaayii jechuun mala. Kanaaf dhagaye. Yookaan firallee hin qabaanne firri kiyya hundi warra sadarkaa eeggate istardaandii warra eeggate hayyoota gaafadhu dacheen nama akkamirra dhalatee jiru. Baalageen ta'in duniyaa siin kabajaarraas boruus kanaafuu nutuu of hin faarsine warreen ni of beeyna abbaan of faarsuree mucha lamaan ga'u jettee ani sin tuqu nan tuqin obboleettii teeteen barbaaddadhu obboleettii tee shanyii rasuulaan seenii nuti warri shanyii rasuulaatu hin jennu nuti warri ummata sanirraa dhalatee hin jenne nuti. Tanaaf of kabaji. Egaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya miira keessaan galee narra laalina. Miira keessaan galee duniyaatu kana na godhe. Kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo biraa qabadde misiidhuuf waa'uma kana lafaa ka'ee jirammaas dubbiin biraati. Baay'ee isiniin jaaladhaa warreen chaanal kiyyaa baariyaa taatan laayikii heddummaa isaa. Baay'ee.